Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jirtu hordoftan keenya kabajamoo kanneen channel Afrikaa Samsung irratti nu hordoftan. Egaa nageenya keenya bakka jirtan hundatti isin qabu. Tole egaa hordoftoon keenya barnoota keenya kana walitti deebi'anii jirra. Egaa barnoota keenya kana keessatti jechuudha akkuma beeksisa gabaabaa tokko isin bira maxxansee ture jechuudha. Warroonni bilbila keessan jechuudha sukuriitii isaa dagattan. Sukuriitii yeroo jennu fingerprintii yookiin immoo ishaaraa harkaa kan fuulaa paaternii fi piinii jechuudha. Kan bilbila keessan walumaa galatti cufattanii akka namni bilbila keessan seenee hin fayyadamne godhan jechuudha. Isaan namni dagattan furmaata isaa karaa baay'ee salphaa fi gabaabaadhaan osoo waan bilbila keessan keessaa qabdan suuraas ta'ee viidiyoo aadiyoo fi dokumantiilee garaagaraa osoo waan takka keessaa isin jalaa hin badin karaa baay'ee salphaa fi gabaabaadhaan akkamitti akkasiin irraa hiikkachuu dandeettan gonkumattuu irraa baaftanii akka haaraatti ittiin deebisuu dandeettan yookiin akka haaraatti deebitanii itti guuttatan gochuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Inni lammaffaa bilbila keessan yeroo gattan yookiin ammoo yoo namni isin jalaa fudhate iddoo bilbila sun namni sun itti fudhatee itti socho'e yookiin ammoo itti siqee bakka namni sun jiru bakka bilbilli sun jirtu akkamitti akka isin hordofuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Tole egaa hordofaa jechuudha. Viidiyoon kun isinitti dheeratee yaada. Viidiyoo kana obsaan sirriitti daawwadhaatii irraa fayyadamaa isin jedha. Akkasuma jechuudha wanni kun baay'ee isin fayyada. Bilbila keessan fudhachuu qofaa miti fudhatanii namni sun deemuu qofaa miti piiniidhaan fageenya irraa fageenya teettanii bilbila san irratti akkamitti akka isin cufuu dandeettanis isinitti agarsiisa jechuudha. Tole egaa hordofaa jechuudha kun waan baay'ee murteessaadha jechuudha isiniif namni waan kana yoo barate jedhe yoo beeke jedhe bilbila isaa tokko hamma tokko jechuudha balaafama irraa ni eeggata jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun sirriitti isin fayyada. Itti yaaddaa daawwadhaa isin jedha. Kanneen jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsung haaromtan immoo barnoonni keenyatti jala chaanal keenya subscribe godhaa. Viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan laayik godhaa. Hiriyootni keessaniif godhaa isin jedha. Gaaffii fi yaada qabdan koomentii irratti nuuf katabaa. Keessan kan paaternii paaspoortii isaa dagattan jechuudha. Akkasumas fingerprintii dagattan jechuudha. Deebitanii irraa hiikkachuudhaaf bilbila keessan kan isin jalaa badee barbaadachuudhaaf iddoo inni namni sun fuudhee itti socho'e jechuudha. Maappiidhaan jala deemtanii hordofuudhaaf maal gootu jechuudha. Googila keessan galtu jechuudha. Kan galtanii jechuudha laaptooppii yookiin ammoo jechuudha taabileetiidha jechuudha. Ergaltanii booda maal gootu iddoo sashii kanarratti jechuudha. Find my phone iddoo jiru haala kanatti kana barreessu jechuudha. Barreeffama kana ni barreessu sana booda jechuudha asirratti jechuudha. Find my mobile something kan jedhamu ni argattu jechuudha. Websaayitii kana erga bu'uura websaayitiin irratti al tokko ni cuqaaftu. Obsaan eegatu sana booda jechuudha maal gootu akkaawuntii gara seetingii bilbila keessaniitiin yeroo jalqabaatiif gara seetingii bilbila keessaniitiin sign in gootanii seentan sana jechuudha. Iddoo kanarratti jechuudha ni guutu yookiin ammoo sign in gootu jechuudha. Fakkeenyaaf nama iimeela kiyyarraa filadha. Iimeela kiyyarraa ni filadha jechuudha akkaawuntii kiyya. Isinis jechuudha iimeela keessanirraa googila keessanirraa iimeela keessanii filattu sana booda jechuudha maal godhuu dandeettu paaspoortii isa iimeelaan addaatti guutan sana jechuudha kan iimeelaatti irraa jijjiirtanitti guutan sana deebitanii iddoo kanarratti guuttu jechuudha. Tole egaa hordoftoon keenya jechuudha haala kanatti isiniif banama jechuudha. Erga haala kanatti isiniif baname booda maal gootu wanni gochuun isinirraa eegamu jechuudha. Fuula kanarratti jechuudha waa hundumaa ni agartu jechuudha. Waan dura guuttanii jirtan sana jechuudha asirratti guutuutti argitu jechuudha. Kanaaf wanni asirratti gochuun isinirraa eegamu jechuudha. Wanni asirratti gochuun isinirraa eegamu bilbila keessan jechuudha akkamitti akka sagaleen isaa yeroo namni wanti godhu jechuudha irratti sagalee isaa irratti iyyisiiftan akkasumas qulfiidha cuftan lookeeshinii isaa barbaadan faayila keessan baakaap irra gootan jechuudha akkasumas unlock gootan jechuudha bilbila keessan yookiin unlock jechuun bilbila keessan unlock gootan asirra jira jechuudha. Tole egaa akkuma jechuudha kana godhuudhaaf maal gootu fakkeenyaaf bilbila keessan unlock godhuudhaaf bilbila kan ni agartu as bilbila kana jechuudha ni agartu jechuudha bilbila kun amma qulfii ofirraa qaba jechuudha. Bilbila qulfii ofirraa qabu kana jechuudha asirratti jechuudha fakkeenyaaf kana cufuus danda'a jechuudha asirratti bilbila kana ni agartu piiniidhaan akkamatti ni ilaaltu fakkeenyaaf riitirii koorna gootu sana booda piinii guutuu jechuudha asirratti piinii guutuu fakkeenyaaf piinii barbaadan guutuu jechuudha piinii isin guutuu qabdan piinii isin filachuu qabdu fakkeenyaaf piinii gosa kamuu akka ofii keessanii barbaadanitti akka ofii keessanii yaadanitti jechuudha piinii barbaadan
asirratti guuttachuudha dandeettu jechuudha fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf piin mana tolooyi kan barbaade haa ta'u ni guuttadha. Tole sana booda jechuudha bilbila kana look gootu yookiin ammoo jechuudha ni cuftuu jechuudha. Ni agartuudha yaada. Tole bilbila kana jechuudha ni cuftuu jechuudha. Akkuma isin agartan bilbilli kun ofii isaatiin cufame jechuudha. Bilbilli kun akkuma dura agartan piinii hin qabu jechuudha. Yookiin ammoo piiniin kun irra hin jiru jechuudha. Tole piinii kanas gaafa irraa bane jechuudha. Piinii kana gaafa irraa bane maal ta'a? Sikuriitii biyya yookiin ammoo paaswoordii duraanii akkasumas fingaapiriintii ishaaraa fuulaa jechuudha. Kana nagaa fida jechuudha. Kanaaf naa banama. Fakkeenyaaf tole ammas hin banamne. Kana jechuun ishaaraa jechuun kan fuulaa yookiin ammoo yeroo look irratti gootan ulfiin duraanii akkuma jiru ta'ee ulfii biraa irratti dabaltu jechuudha. Ulfiin duraanii akkuma jiru ta'ee ulfii biraa irratti dabaltu jechuudha. Kanaaf haala kanatti ammoo fingaapiriintii yookiin ammoo jechuudha isa harkaatiin yookiin ammoo kan fuulaatiin haala kanatti banadha jechuudha jedhee inni biraa jechuudha. Tole isa kana erga laaltanii fakkeenyaaf riingii kana fakkeenyaaf isa kana ka riingii kunis jechuudha kumsin sagalee iyyisiisa jechuudha sagalee bilbila keessanii san ni iyyisiisaa jechuudha. Ni agartu asii ni agartu kunoo haala kanatti iyyisaa kana ofirraa cuftu jechuudha isinis barbaadan. Tole lookeeshina jechuudha. Lookeeshinas iddoo jirtan haala gaariidhaa fi baay'ee qulqulluu ta'een isin agarsiisa jechuudha bilbila keessan san jechuudha. Iddoo inni jiru baay'ee waan salphaa fi gabaabaadha jechuudha. Asirratti jechuudha bilbila sanarratti miiseejiin ni dhufa jechuudha. Miiseejiin lookeeshina keessan akkasiin barbaadaa jirtan argisiisu. Kanaaf kan lookeeshinas jechuudha iddoo isin jirtan jechuudha ni agarsiisaa jechuudha maappiidhaan sirriitti xiyyaan kallattiidhaan isin argisiisaa jechuudha. Kun ni agartu jechuudha iddoon ani jiru jechuudha lakkoofsa sadaffaa kana jechuudha lakkoofsa sadii jechuudha meezaaroot kana karaa kanatti meezaaroot jedhama as lakkoofsa sadii kanarra jira jechuudha. Iddoo bakka isin jirtanis jechuudha maappiidhaan yoo deemtanis irra isin geessa jechuudha. Akkasuma chaarjaa bilbila keessanii waayifaa isin fayyadamtan maqaa moobaayila keessanii akkasuma jechuudha maqaa akkaawuntii keessan sana achirratti isin agarsiisaa jechuudha bilbila kanarratti. Akkasuma immoo faayila keessan baakaap godhuu dandeettu unlock godhuudhaaf ammoo jechuudha wanni guddaan asirratti nama yaadatu jechuudha namoonni kan dagatan paaspoortii yookiin immoo paatarnii jechuudha kanneen dagatan jechuudha. Bilbilli kun akkuma dura isintti agarsiisaa ture jechuudha maal qabaa piinii security qaba jechuudha. Ishaaraa harkaa fi kan fuulaa fingaapiriintii qaba jechuudha. Fingaapiriintii kanas irraa hiikuudhaaf maal gootu al tokko asirratti cufaaftu sana booda jechuudha unlock iddoo jedhamutti deebitanii cufaaftu jechuudha. Bilbila keessan sanarraa ni hiitu jechuudha. Kana hiikuudhaaf ammoo maal gootu asirratti jechuudha paaspoortii keessan jechuudha kan iimeela hojii ittiin seentan sana guutuu jechuudha. Tole iimeela keessan sanatti jechuudha paaspoortii keessan ni guutu jechuudha. Tole ani guutee jira jechuudha amma kun guutee jira. Haala kanatti guutee jira jechuudha. Isinis bilbila keessan sanatti jechuudha haala kanatti guutuu jechuudha. Akkasumas kan bilbilli kun waan takka hin tuune ofii isiitii banamtee jechuudha. Ofii isiitii naaf banamte. Ni agartu duras isin agarsiisa kana duras isin agarsiisa isin paaspoortii yookiin immoo paatarnii waan takka jechuun ofirraa qabu kun guutuu ofirraa qabu jechuudha. Amma guutuu fakkeenyaaf loogoo jira yookiin immoo dhaamsa jira deebi'ee bara jechuudha ni agartu.
min seena jechuudha barbaadetti seenee jira jechuudha guutuu osoo waan takka faayila fi tokkollee nu sin ta'in yookiin ammoo keessa magalaan keessa qabu guutuu isaa miidhuu ta'e akkasumas deebi'ee seenee jechuudha ulfiisaa paaspoortiisaa fingaapiriintii ishaaraa fuulaa waan irratti waan hidhee jiru yookiin immoo itti hidhee hunda isaatu irraa rimuuf godhee kaasee jira jechuudha. Kana jechuudha kana haala kana gochuudhaaf fageenya irraa fageenya iddoo barbaadan jettanii asirraa asii barbaadan jechuudha. As jira asirraa iddoo barbaadetti jechuudha yookiin immoo jechuudha fageenya irraa kiiloomeetira meeqa jechuudha irraa kaasuu danda'a. Isinis kana haala kanatti jettanii jettan sirriitti irraa kaaftan fayyadamtan baay'ee isa fayyada irraa baradhaas hin jedha. Tole gaafa geejjiba barnoota keenyaaf qabalee bifna fakkaataa hanga barnoota biraatti deebinee hojjennutti waan raawwataniif galatooma viidiyoo keenyas yoo qulqullina hin qabaatan jechuudha. Nuuf kolchaa hin jedha namuu akka nam tokko dalagataatumaan waan tokko hojjeta jechuudha. Anis viidiyoo kana jechuudha hojii dhuunfaa qaba. Hojii dhuunfaa keessa dalagadha viidiyoo kana isin gargaara isiniif waraabna jechuudha. Tole gaafa nuti jechuudha waan daawwataniif galatooma hanga viidiyoo biraatti hojjennutti yeroo gaarii isin ta'a.